Jaallatamoo maatii chaanaalii keenya nagaa hunduma keessanii faatoo kam jirtu warrammoo odeeffannoo haaraa barattoota kutaa 6 kutaa 8 fi akkasuma kutaa 12 ilaalchisuudhaan odeeffannoo haaraa qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Odeeffannoo kana ammoo malumaatti ilaaluun dagatina. Odeeffannoon haaraa isiniif qabadhee dhufeessu guyyaa qormaata kan naannoo kan barattoota kutaa 6 fi 8 akkasumas immoo qormaata biyyoolessaa kan barattoota kutaa 12 jechuudha. Akkasumas immoo qorumsa moodilaatiin wal qabatee odeeffannoo kan duriiraa jijjiirame tokko isiniif qabadheetiin dhufee jira jechuudha. Osoo guyyaa kenniinsa qormaatatti darbin odeeffannoo barattoota kutaa 12 barbaachisu tokkoon isinitti himaa. Odeeffannichis immoo barattoonni kutaa 12 qormaata biyyoolessaa bara kanaa onlaayinii yookaan immoo dijitaaliidhaan fudhachuudhaaf qophooftan akkasumas immoo manni barumsaa kan admission number isinii kenne ministeerri barnootaa akka isin kompiitaraan shaakaltaniif yookaan immoo akka isin onlaayinii qormaataaf qophooftaniif wanti isiniif qopheessee jira jechuudha. Barattoonni haga ammaatti wanticha quban qabne yoo jiraattan liinkii isaa diskiripshinii keessa isiniif hanqaa admission number keessan itti galchuudhaan onlaayinii eegaluu dandeessu jechuudha. Iddootti paaswoordii isin gaafatutti immoo 1 2 3 4 kan jedhu lakkoofsa barreessuudhaan warri onlaayinii qoramuudhaaf jettan akka qophooftan asumaan isinitti himaa jechuudha. Akkuma beekamu qormaanni moodela kutaa 6ffaa fi 8ffaa caamsaa 24 haga 28 kan jedhame iddoo isaa jira jechuudha. Kun jijjiirame kanaafuu barattoonni kutaa 6ffaa fi 8ffaa qormaanni keessan moodela caamsaa 24 haga 28 ta'a jechuudha. Inni kan biraa immoo qormaanni naannoo kan kutaa 6ffaa waxabajjii 1 haga 5 jedhame jijjiiramee jira jechuudha. Ibsa biiroon barnoota Oromiyaa baasan qormaanni naannoo kan kutaa 6ffaa waxabajjii 8 haga 9 ta'uu mirkaneessa jira jechuudha. Haaluma kanaan immoo qormaanni naannoo kutaa 8ffaa waxabajjii 8 haga 12 kan jedhame waxabajjii 11 haga 12 ta'uun isaa kunis mirkanaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu barattoonni kutaa 6ffaa qormaanni keessan waxabajjii 8 haga 9 akkasumas immoo barattoonni kutaa 8ffaa qormaanni naannoo kan keessan waxabajjii 11 haga 12 ta'uu isaa mirkanaa'ee jira jechuudha. Barattoota kutaa 12 ilaalchisuudhaan immoo akkuma dura jedhame qormaanni biyyoolessaa kan keessan waxabajjii 27 haga 17 yoo ta'u qorumsi moodilaa keessan immoo caamsaa 13 haga 17 ta'uun isaa ifa ba'ee jira jechuudha. Inni kan biraa immoo guyyaa qormaata exit exam fi remedial ilaalchisuudhaan guyyaan qormaata biyyoolessaa sagantaa remedialaa caamsaa 17 haga 20 ta'uun isaa beekamee jira jechuudha. Akkasumas immoo guyyaan qormaata exit exam kan barattoota digirii jalqabaa waxabajjii 2 haga 12 ta'uun isaa beekamee jira jechuudha. Odeeffannoon keenya guyyaa irraa akkas fakkaataa warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana dhuftan subscribe like gochuudhaan akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. Amma viidiyoo kan biraatti walitti deebinutti iddoo jirtan hundumatti nagaan of ta'a.